Hashamaa harka fuune kabajamtoota miseensotaa fi hordoftoota Hortee Production hundi keessanuu akkam jirtu nageen keenya isin haa ga'u jecha kun qophii addaati. Qophii addaa keenya keessatti guyyaa Eebla 15 guyyaa gootota Oromoo sababeeffachuun har'a seenaa goota Oromoo tokko isiniif dhiyeessina. Goonni Oromoo kun Baaroo Tumsaati. Seenaa Baaroo Tumsaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Turtiin keessan wajjin haa ta'u. Qabsoo diddaa cunqursaa fi hiree walqixxummaa saba Oromoo walakkaa lammaffaa jaarraa 20ffaa keessatti qabsaa'ota dhalatanii aarsaa isa dhumaa namni tokko kafaluu danda'u guutumaan baasanii darban keessaa ijoolleen obbo Tumsaa Silgaa maqaa guddaa qabu. Ijoollummaa isaaniitti maatii isaanii dhabanis rakkatanii baratanii ofiif ta'uu irra darbanii biyyaaf ta'an. Galaa seenaa rirmi hin nyaanne dhalootaaf galaasan. Ijoollee 4 obbo Tumsaa Silgaa haadha warraa isaanii naasisee cirrachoo irraa godhatan keessaa lubi guddinaa Tumsaa fi quxisuun isaanii Baaroo Tumsaa qabsoo Oromoo warra yaada dhiigaa fi lafeen utuban keessaati. Seenaa kana keessatti gumaata maatii kanaa ibsuu waan bal'atuuf gumaata obbo Baaroo Tumsaa irratti xiyyeeffanna. Obbo Baaroo Tumsaa lixa Oromiyaa ganda Boojjii Karkarroo jedhamutti bara 1938 dhalatani. Bara 1978tti Harargee keessatti du'aan boqotan. Umrii gabaabduu lubbuun jiraatan keessatti garuu qabsoo sabni Oromoo walqixxummaaf godhu keessatti umrii isaaniin ol wanti firiin isaa bara dhufaa darbaa hin gogne kan du'aa ol jiraatu akka lafa kaahan seenaan isaanii dhugaa baha. Hangafa isaanii luba guddinaa Tumsaan alatti obboleessa dhiiraa Nagaasaa Tumsaa jedhamuu fi obboleettii durbaa Raahel Tumsaa jedhamtu waliin dhalatan. Maatiin isaanii ijoollummaa isaaniitti waan du'aniif gaafatamni Baaroo fi obboloota isaanii biroo harka obboleessa isaanii hangafaa luba guddinaa Tumsaatti kufe. Barnoota isaanii sadarkaa jalqabaa Naqamtetti erga xumuranii booda barnoota sadarkaa lammaffaa gariin Bishooftutti baratan. Sababa barnootaan jireenya isaanii harka hedduu Shawaa keessatti dabarsu. Bara 1959 irraa eegaluun kan isaan beekan hayyuun Oromoo amma lubbuun hin jirre obbo Eda'oo Boruu bara 2017tti gaafiif deebii raadiyoo Finfinneef kennaniin himanii turan. Obbo Baaroo Tumsaa nama qaroo waan turaniif barnoota isaanii sadarkaa lammaffaa yoo fixan Yuunivarsiitii Haayila Sillaasee isa jalqabaa jedhamuun bara sana kan beekamu amma Yuunivarsiitii Finfinnee muummeef faarmaasiitti qara'uun bara 1966 eebbifaman. Achiis faana Oromoota muraasa barnoota seeraan eebbifaman akka Baqqalaa Galataa kan barreessaa dhaabbata Fannoo Diimaa addunyaa ta'uun hordofuu obbo Eda'oon ni yaadatu. Yaa'ii hundeeffama ABO isa jalqabaan dhaabicha hoogganuuf obbo Baaroo waliin namoota filataman keessaa kan ta'an jaalli qabsoo isaanii Dr. Diimaa Noggoo barnootaan obbo Baaroon kan isaan dursan ta'uu bara Haayila Sillaasee keessa lafti qotatee bulaaf haa kennamu mareet daraashuuf dhaaddannoo jedhuun hiriira barattoota yuunivarsiitii jalqabaa hooggansa obbo Baaroon akka bahame yaadatu. Abbaan obbo Baaroo Isaanyaa kan lafa ofii hin qotanne akka turan irra deddeebiin himaa akka turan kunis qabsoo isaanii kanaafis boodas labsii lafaa bara dargii keessatti akka bahu gahee olaanaa bahaniif bu'uura akka ture Dr. Diimaan himaniiru. Jaalli qabsoo obbo Baaroo kan biroon obbo Leencoo Lataa Baaroo wayita 4 kiilootti faarmaasii baratuun baree jedhan. Yeroos Baaroon pirezidaantii waldaa barattootaa ture jechuun BBCtti himaniiru. Walbeekumsi isaanii osoo waggaa hin guutin obbo Leencoon barnootaaf gara Ameerikaa imalanii waggaa 4 booda yoo deebi'an obbo Baaroon bu'uura qabsoo mirga Oromoo kan ta'e waldaa Maccaa fi Tuulamaa waa hellan biroo waliin jajjabeessanii qormaatilee hedduus keessummeessaa turan jedhu. Biyyatti erga deebi'anii booda wanjii hojjechaa akka turan kan himan obbo Leencoon Baaroon nama biroo tokko waliin ta'uun isaan dubbisuu fi sochii siyaasa Oromoo icciitiin hojjetamaa akka jiruu fi waraqaa Oromoo Voice Against Tyranny
jettu kooppii takka akka itti kennan dubbatu. Isaanis sochii kanatti makamuuf shaggaritti hojii barbaadatanii dhufan. Obbo Baaroon kana yoo icciitii hojjetan hojii isaanii ministeera fayyaa hawaasaa irraa ari'amanii turan. Barnoota seeraan digirii isaanii barachaas turan. Barreeffamni eebba barnootaa seeraaf dhiyeessan mata duree Decentralization and Nation Building jedhu kan qabu yoo ta'u, biyyi dimokiraatawaan ummanni biyyattii walqixa keessa jiraatan kan ijaaramu aangoon mootummaa giddugaleessa irratti walitti qabamu naannoletti qoodamee naannoleen ofiin of bulchaa mootummaa giddugaleessa waliin akka hojjetan yoo ta'edha jedha. Obbo Baaroon qorannoon eebbaaf dhiyeessan kun ijaarsa biyya Itoophiyaa keessatti ammallee akka galtee guddaatti akka ilaalamu namoota siyaasaa hedduutu hima. Dr. Diimaan waa'ee beekumsa siyaasaa Obbo Baaroo yoo himan siyaasa biyyaa fi kan addunyaas nama hubateedha jedhu. Waldaa barattoota yuunivarsiitii ta'anii filamuuf dandeettii agarsiisuu feesisa. Dorgommii jabaatu jira. Shira baay'eetus geggeeffama. San hunda keessa darbee filatamuun isaa dandeettii siyaasaa inni qabu mul'isaa jedhu Obbo Leencoon. Dandeettiin Obbo Baaroo siyaasaa irratti hubachuun caalatti qabsoo mirga keessatti namni dursee akka of baru gochuudha jedhu hiriyoota isaanii kan turan. Itoophiyaa keessatti namoota jalqaba faarmaasiin eebbifaman 2 keessaa tokko Obbo Baaroo akka ta'e Dr. Diimaan ni yaadatu. Namni tokko nama Eertiraa, namni biraas isa akkuma eebbifameen ministeera fayyaa keessatti itti gaafatamaa muummee faarmaasii ta'uun hojii argate. Faarmaasii Itoophiyaa keessa jiran sirna akka qabaatan gochuu irratti qooda guddaa taphate. Qoricha yeroo irra darbe warra nagadan irra deemanii sakatta'uun dhaabsisuu, achis namni faarmaasii keessa hojjetu nama ogummaa fayyaa qabu akka ta'u murteessuun Oromiyaa fi naannoo ummatoota kibbaa keessatti kanneen ogummaa fayyaa warra miisiyoonaan barataniif hayyama faarmaasii kennuun gahee guddaa. Kana booda hoo Baarootumsaa maal ta'an kan jedhuuf seenaa goota Oromoo kana seenaa Baarootumsaa kutaa 2ffaa isiniif dhiyeessina. Hangasitti nagaan turaa, horaa bulaa deebanaa isiniin jedha. Qopheessaan Horteegaaf Afrikaati.